warreen chaanaalii bitachuu barbaadan hordoftoota 44,000 isa kana jechuu barbaadetanii ani ittiin bashaqqattuun kan isinitti meetan jira itti fayyadamaa ifatte jechuudha. Hello ashama akkam jirtan fayyaa jirtanii jirra waaqaf galannaa gayuu diditti maanyaan har'a dhuftee jirti egaa kabajamtoota hordoftoota Didaa Tube akkuma yeroo mara isiniin jedha kan biyya keessa jirtan kan biyya alaa jirtan kan Didaa Tube akkasumas immoo haadha manaa kiyya Itaalii miidiyaa hordoftan yeroo mara ilma kiyya wajjin ta'e nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya isin bira haa ga'u isiniin jedha kabajamtoota keenya. Egaa kabajamtoota keenya har'a informationii haaratiin isin bira dhufee jira. Informationii haaraan kun akka isin bira hin tarre, akka isin bira hin dabarre. Egaa Didaa har'a maal qabattee dhufte yoo naan jettan kabajamtoota keenya har'a isinittan agarsiisaa. Egaa har'a maalan isinii qabadhee dhufee kabajamtoota keenya chaanaalii haaraa warreen chaanaalii bitachuu barbaadan hordoftoota 44,200 almost hordoftoota 44,000 fi nama 200 seenaa jira almost kara nama 15 kana tanqataa anyways hordoftoota 44,000 fi nama 200 kan qabu chaanaaliin kun dhufee jira qarshiin irra jira kan funyaan isin ga'u jechuudha kan funyaan isin ga'u teessanii nyaachuun barbaaddanii dubbii haasa'aa ta'u yaada barbaadan haasa'aa ta'u isin galee dhugaan isin jira kabajamtoota keenya yeroo ammaa kana akkuma beektan namoonni biyya Awurooppaa ta'anii ta'u miidiyaadhaan halkanii guyyaa viidiyoo hojjetan qarshii malee haasa'aa kan jiran hin beektanii garuu anillee biyya Itoophiyaa keessa taa'ee ta'u guyyaa guyyaadhaan viidiyoo isin bashannansiisaa ta'u jechuudha jaja damoozan qaba yuutuubitti naa kaffala kan normaalii duraan karaa jajaan 15,000 12,000 akkan argadhe garuu amma jechuudha akka duraan waan nu jenneef 8,000 jajaan 9,000 akkan argadhe jechuudha isin sab wanta beektuuf beekuu qabdan jedhitan so Didaa mee sirna gadi bu'iitii natti yoo naan jettan kun dubartii dhiiraaf dubartii hin jedhu dhiiras hin jedhu dubartis hin jedhu abbaaf mirga isaati chaanaalii kana bitachuudha. Chaanaaliin kun hordoftoota 44,000 fi nama 200 ofirraa qaba. Egaa chaanaaliin kun kara qarshii 4,000 ofirraa qaba. Ilaala kara yuuroo 64 ofirraa qaba. Yuuroon tokko meeqa? Birrii 60 moo akkan qarshii 60 natti fakkaata hin beeku garuu yuuroo 64 ofirraa qaba. Kan Itoophiyaatti zarazaruu hin dandeenye tokko 2 3 4 5 jechaa ta'u zarazaruu hin dandeenye jechuudha isin gadi. Mee gadi bu'iitii ammas nutti yoo naan jettan akkaataa kamiin binna yoo naan jettan duraan dursee chaanaalii kan gadi bu'eetu jechuudha sirriitti ilaalitan jira. Chaanaaliin kun omaa qulqulluudha kiroomii keessa seenee wanta hundaa ilaalitan jira super tanks super sticker super chat illee hin qabu kan baname already chaanaalii guddaa kabajamtoota keenya ani Didaa Tube chaanaalii nan qabu karaa hordoftoota 28 almost kara 30 seenaa jira jechuudha garuu wanti isin beekuu qabdan subscriberii argachuun yeroo ammaa kana baay'ee namatti ulfaata warreen YouTube qabdan isin hunduu hin beektan baay'ee akkamitti akka nutti ulfaatu I don't know kan viidiyoo 320 kana gadhiisee jira. Maaliif hordoftoonni kee subscriberii akka waan nan gooneef hin beeku. Maal akkan balleessin beeku. Garuu WhatsApp, Telegram, Imoodhaan jechuudha duwwaa 920177982 naa bilbilaa ta'u Didaa baay'ee nu gammachiisaa jirta. Nu bohaarsitaa jirta. Jabaan itti fuf ilma Oromoodhaan jechaa jirtan. I don't know. Subscriberiin garuu deemu. View hin jira garuu. Isin galee. So yeroo ammaa kana subscriberii argachuuf baay'ee namatti ulfaata. Isin galee. So kun biddeen eelirraa bahe kan bilchaate jechuudha.
hordoftoota 44,000 fi nama 200 ofirraa qabu. Euro 64 kan birrii 4,000 kan ofirraa qabu. 3,000 minamna 4,000 laatti fakkaate ofirraa qabu. Kalkuleetii godha Euroon takka birrii meeqa akka ta'e. So wanta bilchaate jechuudha. So subscriberiin hin deemaa jira. Warreen biyya Awurooppaa keessa jirtan, biyya Arabaa keessa jirtan, dubartis dhiiras haa ta'u. Isa kana itti fayyadamaa. Didittiin wanna isin fayyadun isin fidee dhufe. Mee isin yoo koomentii jalatti mee naa barreessaa maal jettan? Fakkeenyaaf haala kamiin qarshii ergina yoo naan jettan imeelii fi paaswordiin na bira jira. Indoom viidiyoo 3-4 takka irratti hojjedheetan jira. Maqaan isaa Jirraa Miidiyaa. Jirra Bullee Barii arguu fi jedhee miti Haacaaluu Hundeessaa. Jirraa Miidiyaa jedha. Jirraa Miidiyaa jedha. Isin galee Jirraa Miidiyaa kana isin kabajamtoota keenya bitadhaa. Taa'aatiin haddaa. Camallaqaatu. Zanaa jechaatu teessanii akka kiyyaatti jechuudha. Hello kabajamtoota hordoftoota maqaa keessan jijjiiraa barbaadan. Jirraa Miidiyaa egaa akkana qoosa adda addaa. Nama kofalchiisuu qabdan, nama taphachiisuu qabdan. Callistanii too jechuudha. Waxii shiroo hojjechaa ta'u har'a midhaan akkanaa hojjedheetan uummanni kan barbaadu kanaa miti. Isin galee yoo barbaadan ija keessan akkana gochaa ta'u yoo barbaadan kolfaa ta'u kofalchiisaa ta'u taphachiisaa ta'u namni jechuudha akkasitti subscribe kan argattan namni jechuudha fuula keessan yoo isa bashannansiistan fakkeenyaaf ani isin bashannansiisatan isin kofalchiisatan jira itti jettanii ta'u. Subscriberii gootan jechuudha. Subscribe gootan jechuudha. Waanan isin gammachiiseef waanan isin bohaarsan jechuudha. So amma maalan isin jedhaa imeelii fi birrii hin galchitanii karaa keessatti nattaasaa karaa imo WhatsApp Telegramitiin duwwaa 9177982 haloo naan jedhaa Jirraa Miidiyaan kinoo akkuma argaa jirtan kana hordoftoota 44,000 fi 200 seenuuf ta'a. Seenati bitadhaa taa'ati zanaadhaati viidiyoo keessan. Hojjechaa too ji'aan faranjoonni akka faranjootatti ji'aan aduu 25 akkaawuntii keessan keessatti kan galu jechuudha. So seenati ilaalaa viidiyoo kana haga dhumaatti ilaalaa dhugaa dubbachuudha. Viidiyoon kun jechuudha chaanaaliin kun kan micayyoo takkaati. Micayyoon sun immoo jechuudha chaanaalii ana na guddiste isin galee. So I have to support her. I have to help her. Ishee gargaaruun qaba. Didhaa akkana xinnoo rakkadheetan jira rakkoo keessan jira qarshiin barbaade mee naa gurgurii naa beeksisiitii qarshiin barbaada rakkoo keessan jira waan naan jetteef. So namni dura na gargaarsu ishee deebi'ee gargaaruun qaba jechuudha. So isa kana jechuu barbaadetanii imeelii fi paaswordii birrii isin jedha san galchitanii booda imeelii fi paaswordii isinifan ergaa. Yaada jiru imeelii fi paaswordii san annuutanii yoo barbaadan viidiyoo guyyaadhaan gadhiisa yoo barbaadan laayivii seenaa yoo barbaadan immoo jechuudha guyyaa 2 YouTube'n dafee akka guddatu viiyuun isaa akka isin kakka'u guyyaa 2 sa'aatii 24 jechuudha algooriizimiin YouTube akka isin guddatu jechuudha guyyaa sa'aatii 24 kan immoo hin dandeenye sa'aatii 48 keessatti jechuudha please viidiyoo kan hojjechuu hin dandeessan jechuudha. Isa kana jechuu barbaadetanii ani ittiin bashaqqattuun kan isinitti meetan jira itti fayyadamaa jechuu barbaadetan mee isin yoo koomentii jalatti naa barreessaa ani haloon isin jedha yoo barbaadan ammas duwwaa 9201779 iskiriin irra isinifan teechisaa maal jechaa jirta argaa kee didhaa ani nan barbaadanaan jedhaa imeelii birrii ergitanii booda imeelii paaswordii isinifan ergaa itti fayyadamuu dandeessa. Itti gaafatamummaan kiyya kana itti gaafatamummaan keessan immoo erguudha jechuudha. Isa kana jechuudha. Akkuma miidiyaa irratti na beektan kabajamtoota keenya ani didhaan jechuudha. Ifaan ifattan wanta keessan isin fedhe ifaan ifattin jechuudha. Isin tanimaa isin gargaaruu nan danda'a miidiyaan duubatti na bilbilaa wanti danda'amu hin danda'ama wanti hin danda'amne hin danda'amne isin jedha ifaan ifatte jechuudha. Bitachuu hin dandeessan jechuudha. Inni biraa immoo jechuudha lafa bitachuu hin dandeessanii lafa mana irratti ijaaramu mana lafti manni irratti ijaaramu bitachuu hin dandeessan kaaree 140 irraa ka'eetoo kaaree 160 200 manni dhumeellee hin jiru haga miiliyoona 3 isa kana jechuu barbaadetanii
akkasumas immoo baajaajii haaraa yoo barbaadan gaafachuu dandeessanii dhengadda kaleecha viidiyoo gadhiisatan jira akkuma barbaadan you can buy a new Bajaj from company jedha faranjiin bitachuu dandeessan jechuudha. So isa kana dubbisitti baay'ee jira for more information duwwaa 9201779 jirraa miidiyaa kana bitadhaa horaa bulaa baay'een isin jaaladhaa nagaan naa jedha ciao.